No pirezidantummaa sadaasa 13 bara 2024 Somaalilaand gaggeessiteen kaadhimamaan paartii mormituu Abdurrahmaan Mohammed Abdullaahi Iroo injifachuu koomishiniin filannoo Somaalilaand ibse. Abdurrahmaan Mohammed Abdullaahi kaadhimamaa paartii wadanii yoo ta'an morkataa jabaa ta'uun dhiyaatan. Paartii kulmiyyee bakka bu'uun ka dorgoman pirezidantiin Somaalilaand ammaa aangoorra jiran Musee Bihii injifatamaniiru. Somaalilaand waggoota 33 dura ani biyya jechuun labsitus biyyis ta'ee dhaabbatni beekamtii idil addunyaa kenneef hin jiru. Ta'us akka biyya of dandeesseetti of ilaalti maallaqa, waraana, paaspoortiif kaan kan ofii qabdi. Dhaabbilee siyaasaa fi dimookiraasii ofiis ijaarratteetti. Filannoo naga qabeessa gaggeessuun karaa nagaan aangoo walirraa dabarsitis. Mootummaan Itoophiyaa ka pirezidantii amma aangoo gadhiisuuf deeman Musee Bihii waliin ulaa galaanaa fi buufata humna galaanaa ijaaruu irratti waliigaltee raawwate dhaamsa baga gammaddan jedhu pirezidantii haaraa filatamaniif dhaameera. Ibsi waajjira ministeera haajaa alaa Itoophiyaan bahee mootummaan Itoophiyaa gahumsa karaa dimookiraatawaa ta'een biyya bulchuu Musee Bihiif ka Mohammed Abdullaahi ni dinqisiifataa jedha. Pirezidantii haaraa dhufaniifis milkaa'ina hawweera. Ofii Abdurrahmaan Mohammed Abdullaahi eenyu? Paartiin isaanii wadanii jedhama. Kanaan dura filannoo bara 2017 dorgomee mo'amee jira. Qondaalli kun kana dura ministeera dhimma alaa Somaalilaand ta'uun tajaajilaniiru. Waggoota 11 darbaniif afyaa'ii mana maree biyyattii ta'uun ka tajaajilan obbo Abdurrahmaan bulchiinsi isaanii beekamtii idil addunyaa akka argatu akka hojjetan waadaa seenaniiru. Qondaalli kun mariin kana dura Somaalilaand biyya walabaa ta'uu ishee ilaalchisee mootummaa Somaaliyaa waliin taasiste irra deebiin ilaaluu barbaadu. Somaaliyaa waliin ta'anii mari'achuun akka barbaachisuu fi yoo filamanis kan akka godhan waadaa seenanii ture. Waa'ee waliigaltee ulaa galaanaa ilaalchisee yeroo gaafatamanitti Somaalilaand biyya kamuu waliin waliigaltee waloo raawwachuuf mirga akka qabdu dubbatan. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessitee fi Somaaliyaa dheekkamsiise akkamiin furuu ka jedhu ammatti ifatti beekamu baatus faayidaa biyyaalessaa yeroo dheeraa karaa qabuun muddamicha furra jedhanii ture. Embasiin US Moqaadishootti argamu filannoo Somaalilaand ilaalchisee ibsa gabaabaa baaseen seenaan filannoo Somaalilaandii fi walharkaa fuudhinsi aangoonni dinqisiisaan naannichaa fi sanaa oliifuu moodela ta'aa jedheera. Dhalataan Eertiraa fi amma dura gorsaa mootummaa Somaalilaand ka turan obbo Musee Efreem nama amma Somaalilaanditti pirezidantii ta'uun filataman ni beeku. Waliigaltee ulaa galaanaa fi hariiroo Somaaliyaa waliin jiru irratti jijjiirama fiduu danda'u jennee gaafanneerra. Abdurrahmaan maqaa Irroo jedhamuun beekamu. Bara gamtaa Sooviyetii ambaasadara Somaaliyaa ta'uun gamtaa Sooviyeet turan. Ergasii Somaalilaan gaafa birmadummaa labsattu paartii mormituu isa jabaa ta'uun siyaasa Somaalilaan keessa seenan. Yeroo dheeraaf siyaasa keessa turan. Afyaa'ii paarlaamaa Somaalilaand turan. Egaa Abdurrahmaan Irroo Somaalilaand qofa osoo hin taane Somaaliyaas sirriitti beeku. Dippiloomasii fi dhimma siyaasaa naannoo kanaa sirriitti nama hubatanidha. Dhimma gaanfa Afrikaa kan Itoophiyaa, Eertiraa, Jibuutii, Somaaliyaa, Sudaan sirriitti beeku. Nama siyaasni sirriitti galuuf waan ta'aniif haalota tasgabbiin ilaalu. Kanaaf siyaasa Somaalilaandii fi gaanfa Afrikaaf barbaachisu tarkaanfachiisu jedhe namana. Dippiloomatii waan ta'aniif hiree dhaga'amuu guddaa qabu. Namoota beekumsa qabanitti dhiyaachuun dhaggeeffachuu danda'u. Kanaaf akkasumatti itti fufu jedhee yaada. Pirezidantiin duraanii Musee Bihii ammoo loltuu turan. Irroon ammoo dippiloomatii waan ta'aniif ilaalchi siyaasaa isaanii gargar ta'a. Abdurrahmaan akka warra lixaa jedhan ilaalcha sooshaal dimokiraatik jedhamu qabu. Abdurrahmaan ከሶማሊያ ጋር ቀጥታ ለመነጋገር ችግር የለው ሰው አይደለም። Irroon Somaaliyaa waliin kallattiin dubbachuuf nama rakkoo qaban miti. Duraanis ejjennoo kana fakkaatu qabu turan. Ani yeroon achi hojiirra ture ejjennoo akkasii qabu. Sagantaan isaanis akkasuma jedha. Waliigalteen Itoophiyaa waliin godhamu ammoo gaanfa Afrikaaf Somaaliyaa, Eertiraa fi Somaalilaandiif hin fayyadu.